lakkoofsi dhumaa gara booddeetti lakkaa'u jalqabeera. Duumessi abidda uffachuun addunyaa kan marse yoo ta'u galaanonni rifaatuu guddaan bo'aa jiru. Guyyootaaf dippiloomaasiin dhoo'insa balaa guddaa qabu baraaruu danda'a jedhamuun eegamaa turus garuu galgala kana callisni sodaachisaa wiirtuu aangoo Ameerikaa irratti bu'eera. Minjaalli garagaluun mariin nagaas du'eera. Motoroonni maashinii waraanaas dhiiga fiyyaa jiru. Haala kana duraan argamneen iccitii waraanaa reefu Waashingten DC raaseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp maatii isaanii fi karoora ayyaana isaanii guutumatti dhiisuun hojii waraanaa hamaa ta'eef qophaa'aniiru. Tarkaanfii hawaasaa addunyaa ajaa'ibsiise kanaan Doonaald Tiraamp dhuma torbee kana cidha ilma isaanii irratti argamuuf akka hin imalle ifatti beeksisaniiru. Kana mannaa dukkana guutuu waajjira Ovaal keessatti balbala cufachuun dhimma haleellaa Iraan irratti taasifamu marii hatattamaa jalqabaniiru. Tiraamp jechoota ulfaatoo ta'e fayyadamuun addunyaa irratti labseera. Yeroo murteessaa kanatti White House keessa turuun anaaf barbaachisaadha. Kunis hojii Iraan ilaallatu raawwachuu fi jaalala ani Ameerikaaf qaburraa kan ka'e jechuun ibseera. Tiraamp yeroo Waashingtanitti deebi'u fuula isaa sibiila gochuun gaafii tokkollee fudhachuu diduun pireesii bira darbeera. Dhaabbanni oduu Axios dhugaa jiru karaa maddoota basaasaa iccitii olaanaa qabanii saaxileera. Doonaald Tiraamp marii Iraan waliin godhaniin guutumatti muufachuu fi aarii guddaa keessa galaniiru jechuun sammuun isaa guutumatti dippiloomaasirraa fagaateera. Kana booda walii galtee osoo hin taane taargeettii barbaadaa akka jiru saaxileera. Akka gabaasa dhawaa CBS qabatee beetti meeshaalee waraanaa fi basaasa Ameerikaa guutuun reefuu of eeggannoo olaanaarra kaa'amaniiru. Ajajoonni olaanoon balaliistonnii fi qondaalonni humna galaanaa karaa dhumaarra battalatti dhaabbataniiru. Karaa buufata lolaattis deebi'aniiru jechuun ibsameera. Dubbii himtuu White House Anna Kelly kallattiin hooggansa Iraaniif yaada xumuraan lafee namaa laaffisu kenniteetti. Pirezidaantichi yoo Iraan walii galtee uumuu dadhabde bu'aa hamaa akka fidu ifa godheera jechuun ibsiteetti. Kunis kana booda tapha jechoota osoo hin taane murteennumaa duula boombii guddaa marsaa hedduu qabuu fi boombii hamaa Iraan irratti darbachuuf kennamu akka ta'e himuun murteen kun teessoo Doonaald Tiraamp irratti taa'ee qalama isaanii eegaa jira jetteetti. Yaa ta'u malee Iraan sodaa keessa dhokachuun osoo hin taane aarii Ameerikaa keessatti dallaa sibiilaa dhaabdeetti. Balaan boombii Ameerikaa daqiiqaan guddachaa dhufus hoogganaa waraanaa humna guddaa qabu kan Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniir rifaatuu guddaan gara Teheraan galuun dhagahameera. Abidda addunyaa guutuu gubuu danda'u ittisuuf yaalii abdii kutannaa sakandiidhumaa taasise keessatti ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii waliin walgahii hatattamaa fi iccitii taasiseera. Kana cinaatti miidiyaaleen mootummaa Iraan reefuu ergaa caccabsaa White Houseitti dabarsaniiru. Garaagarummaan Teheraanii fi Waashingten gidduu jiru garmalee gadi fagoo fi akkasumas garmalee guddaa akka ta'e himaniiru. Ogeeyyiin ji'oopolitikaa Iraan dhiibbaa abiddaatiin duubatti akka hin deebine Doonaald Tiraampiif akeekkachiisa dhumaa kennaniiru. Teheraan sararaan cabne cirracha keessa kaa'uun haga waraanni fuula hundaan xumuramutti waraqaa kamiyyuu akka mallatteessine himteetti. Kunis waraana Liibaanos kan dabalatu ta'uun beekameera. Biyyoonni gurguddoon lamaan wal cicciruuf yeroo qophaa'anitti sirni addunyaa guutumatti caccabeera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti balaa seena qabeessa ta'e mudateera. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees marii guddaa meeshaa niikularaa dhaabuu irratti taasifamee ture. Guutumatti walii galtee tokko malee erga xumuramee booda muufannaa fi sodaa guutuu ibsaniiru. Kana booda walii galteen addunyaa waraana niikularaa dhaabuuf qophaa'e du'eera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addunyaan balaa raadiyooloojikaalaa kana caalu keessa galteen beektu jechuun akeekkachiisa cimaa kenneera. Biyyoonni dhihaa meeshaa waraanaa isaanii yeroo qopheessan Iraan ammoo dhaabbilee gurguddoo bahaa waliin tumsa ishee cimsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Iraan tarkaanfii itti aanu qindeessuuf hooggantoota Turkii, Kaataarii fi Iraaq waliin bilbila hatattamaa sadarkaa olaanaa qabu taasiseera. Dirree waraanaa murtaa'uun balballi dippiloomaasii cufameera. Iraan ammoo misaayila ishee fe'achuun ibsaa jalqabaa eegaa jirti jedhameera. Boruu aduu yeroo baatu samiin bahaa giddu galeessaa xiyyaarota dhoksaa Ameerikaatiin ni gubatamoo mariin dippiloomaasii du'aa ka'inna kan jedhu xiyyeeffannoo guddaa harkiseera. Halkan kana icciitiinumaa galaana Meeditiraaniyaanii suuraa saatalaayitii saaxilameera. Daandiin buufata xiyyaaraa siivilii guddichi Israa'el dhoksaan gara giddugala waraana guddaa hidhannoo hedduu qabutti jijjiirameera. Motoroonni hoo'uun baalleewwan diriirfamuun akkasumas humni waraanaa sodaachisaan abidda waraanaa addunyaan hin dhaabbanne qabsiisuuf qophaa'eera. Gabaasni qorannoo gaazexaa Financial Times reefu qabatee ba'e addunyaa guutuutti dambalii rifaa isaa ergeera. Suuraalee saatalaayitii icciitii guddaa saaxilaniiru. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa baay'inaan kan kanaan duraa caalaa buufata xiyyaara siivilii Ben Gurion keessa buufataniiru.
Sadaasaa keessa xiyyaaronni waraana Ameerikaa gurguddoon halluu diimaa qaban 36 dhoksaan buufata kanarra qubataniiru. Yeroo dhukaasa dhaabuu ji'a eebilaa keessa lakkoofsi kun gara 47tti ol guddateera. Halkan kanas yeroo addunyaan hafuura ciccitaa baafachaa jirtutti xiyyaaronni humna waraanaa Ameerikaa gurguddoo 52 daandii balallii siivilii kanarratti baallee gara baalleetti cufaniiru. Maashinoonni gurguddoon kunneen xiyyaara geejjibaa yookiin konkolaattota baraarsaa miti. Kunniin taankaroota qilleensarraan xiyyaarota lolaaf boba'aa guutanidha. Kaayyoon gara jabeessi kun xiyyaarota dhoksaa Ameerikaa fi Israa'eliif qilleensa gidduutti boba'aa itti naquuf kan oolan yoo ta'u, kunis kiiloomeetira hedduu kumaatamaan lakkaa'amu balali'uun gara onnee Iraan gadi fageenyaan rukutuuf kan oolanidha jedhameera. Ameerikaan xiyyaarota ishee gatii guddaa qaban buufata xiyyaaraa siiviliirra qubachiisuun balaa guddaa qabas jedhameera. Sababni isaas kanaan dura buufataaleen dhoksaa Ameerikaa hedduun abidda Iraaniin gara awwaalchatti jijjiiramaniiru. Gabaasni iccitii tajaajila qorannoo koongiraansii Ameerikaa irraa ba'e dhugaa hamaa tokko saaxileera. Waraana gara jabeessa guyyoota 40 ture keessatti misaayiloonni Iraan ittisa Ameerikaa guutumatti cabsaniiru. Iraan yoo xiqqaate xiyyaarota humna qilleensa Ameerikaa 42 milkaa'inaan rukutteetti. Buufanni Ameerikaa galoo galaana keessa jiru barbadaa hordofuun peentaagoo fuula isaa gara Teel Aviivitti deebisuuf dirqameera. Sararri diimaan qaxxaamuramuun shubbisni waraanas yeroo kamiyyuu caalaa sagalee guddaa dhageessiseera. Galgala kana ajajni olaanaan Iraan callisa isaa ifatti cabseera. Doonaald Tiraamp xiyyaarota boombii isaanii yeroo qopheessan Teheraan Waashingitanii fi Teel Aviiv irratti doorsisa hamaa baasteetti. Waraanni Iraan tooftaa isa dhumaa gadi lakkisuu beeksiseera. Waraana dhokataa sardi Virgin jedhamuun beekamu taargeettii filatame irratti dho'uuf akka qophaa'e ifatti labseera. Iraan Doonaald Tiraamp yookiin Beeniyaamin Netanyaahuu gowwummaa tokko yookiin sababa kamiinuu yoo rukuttaa taasisan battalumatti waraana Iraan sardi Virgin jedhamu akka kakaasu akeekkachiisteetti. Ajajoonni olaanoon eegdota warraaqsaa akka mul'isanitti Virgin sadaffaan kun meeshaalee waraanaa dhoksaa kanaan dura mul'atee hin beekne taargeettii tarsiimoo haaraa naannoo diinaa keessa gadi fageenyaan rukutuuf Ameerikaan guutumatti akka gaabbitu taasisu akka ta'e ibseera. Dubbii-himaa ministeera ittisaa Birgaadeer Jeneraal Riizaa Taalaayi Niikii araarama tokko malee Tiraamp boolla ofii isaatiif tolchan keessaa akka lixan labsaniiru. Dabaluunis Ameerikaan mo'amuu qofa osoo hin taane impaayirri ishee haga bara baraatti ni gubata jechuun ibseera. Wallabdeen kun sadarkaa boba'aa guuturra yeroo ga'u humni guddaan niikuleeraa addunyaa Teheraan deeggaruuf ifatti dirree seeneera. Haasaa addunyaa irratti sagalee guddaa qabuu fi miidiyaan taas gabaase keessatti Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov gamtaa Ameerikaa fi Israa'el cimsanii balaaleffataniiru. Lavrov Raashiyaa weerara hidhannoo haaraa Iraan irratti raawwatamu kamiyyuu cimsitee akka mormitu ifatti ibseera. Moskoon akeekkachiisa Waashingitaniif kenniteen haleellaan bu'uuraalee anniisaa siivilii fi niikuleeraa naannichaa irratti taasifamuuf jiru hatattamaan akka dhaabbatu akeekkachiisteetti. Raashiyaa sarara diimaa mataa ishee kaasuun Doonaald Tiraamp kana booda Iraan qofa osoo hin taane gamtaa addunyaa tokkummaan ofirraa ittisuuf qophaa'ee ilaaluu qaba jechuun akeekkachiiste. Mootoroonni waraanaa Ameerikaa 52 daandii balallii Teel Aviiv irra qubachuun boba'aa guuttatanii ajaja dhumaa eeggachaa jiru. Samiin Israa'elii fi Iraan sarara waraanaa ta'eera. Ogeeyyiin idil addunyaa balaarraa iidiyooloojii uumamuuf daqiiqaa muraasni akka hafe akeekkachiisaniiru. Doonaald Tiraamp Iraan cabsuuf hojii guddaa fi murteessaa ta'e jalqabuu yoo himan, Iraan immoo tooftaa waraana haaraa akka qopheessite ifa gooteetti. Misaayiloonni Iraan xiyyaarota Ameerikaa Beengoriyoon irratti argaman haxaa'uu danda'u. Tiraamp samii ba'aa giddu galeessaa guutumatti mo'achuu danda'u kan jedhan irratti yaada keessan nuuf kennuun dagatinaa isiniin jenna. Kun jeessees afaan Oromoo Niwus sagalee aangoo ji'opolitikaa addunyaati. Dhumarrattis miidiyaa keessa sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun jajjabeessuun dagatinaa jenne bakka jirtan hundatti hamtuun isinin argin jechuun asumaan nagaadhaan manna.